Amma boqonnaa tokkorraa kaana Waaqayyo nu gargaaree torban darbee riivyuu isaa goonee irra samarii goonee hojii ergamootaa amma immoo duraan dursee otoo gara kanatti hin galiinis waan xiqqoo irra isin deemeera. Nuti hundumtuu yaada wal fakkaataa akka qaban dhufanii jechuudha. So lakkoo tokko amma lamaa gidduu kan jirutti taasofna. Lakkoo tokko amma lamaa gidduutti mul'eedha kan kennu. Yaada kee keessatti nuti already dubbifanneerra. Kanaaf akkana jechuu barbaade natti fakkaatetti yaada isaa nu ergitaa jechuudha. Sana booddee walii galee yoo namni biraa yaada qabaate akka itti bira darbine boqonnaa tokko xumuruu qabna daqiiqaa qabnutti. Tokkoof lama. Itti immoo lakkoofsa 3 kaasee amma 5tti hirphataan qophaa'ee 6 kaasee ammas 11tti kenna. Sirraa immoo 12 booddee isa jirutti yoo waan ceenu ta'e mallattoo qaqqabsiifna jechuudha. Tolesh ittiin fufanii nagaa Waaqayyoon dhageessaniif haa ta'u. Waan inni hubadhe yookiin waan fe'as kutaa kana keessa lakkoofsota kana lamaan irratti waan jedhu asuma keessa ilaalaa nan dubbadha. Ani akka hubadhetti kutaa kanaan barreesse Luuqaasi. Luuqaas kutaa kanaan dura kan jiru wangeela isaa keessatti barreessuu isaa in ibsa. Keessumaa wantoota inni barreesse immoo waan Yesuus hojjetee fi barsiise kutaa isaa keessatti dubbachuu isaa yookiin barreessuu isaa nama kabajamaa Teefiloositti yeroo inni dubbatu argina. Kunis immoo kan inni dubbatu waan Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti isa darbe keessatti kan inni ibsee, kan inni hojjete, kan inni barsiise jalqaba isaatii kaasee hanga gaafa ol fudhatamutti yookiin du'ee du'a mo'atee ka'utti ergamootatti qulqulloota himee ifa godhee deemutti waan jiru barreessuu isaatii. Kana dura dubbachuu isaatii kan inni dubbachuu barbaade lakkoofsota kanarratti ani kan natti mul'ate lakkoofsota kana lamaan irratti kanuma. Lakkoofsa ittaanu barsiisaa Hirphasaa. Tolees na eebbisuu 3 hanga 5tti jiraataa ta'uu Yesuusii fi abdii hafuura qulqulluudha. Kana keessatti wanti nuti hubannu du'aa ka'uu booddee mul'isuu gooftaa Yesuus bartootatti mul'isedha jechuudha. Maaliif isaan shakkaa turan dura gooftaan nu jalaa du'eera du'aa hin ka'u jedhanii abdii kutannaa keessa galanii erga abdii kutannaa keessa galanii isaan gidduutti iddoo tokkotti walitti qabamanii isaan taa'u isaan gidduudhaan bahee nagaan isiniif haa ta'u jedhee isaanitti dubbate. Akkasumas karaa garaagaraa karaa baay'ee karaa isaan mamuu hin dandeenyeen akkaataa isaan amananiin qaama koo ilaalaa jedhee qaama isaatti agarsiisuudhaan yookiis immoo bakka waraaname sanatti agarsiisuudhaan akka duraatti illee biddeen fuudhee isaanii eebbisee kallattii garaagaraatiin kallattii isaan mamuu hin dandeenyeen isaanitti mul'isaa turedha. Lakkoofsa 3 du'a isaa booddee deddeebi'ee karaa hin mamsiifneen itti mul'isee guyyaa 40 akka isaan argan godheedha. Gooftaa Yesuus du'aa ka'ee guyyaa 40 isaan faana ture. Haa ta'u guyyaa 40 booda ol fudhatamee ol deebi'ee guyyaa 10 booda immoo hafuurri qulqulluu abdii hafuura qulqulluu raawwatamee jechuudha. Kanaaf erga isaanitti dhufee isaanitti dubbatee isaan wajjin otoo jirus abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin bayinaadha. Abdichi maalidhaa? Hafuura qulqulluuti. Itti meera immoo gooftaa Yesuus itti meera
lakkoofsa boqonnaan kudhan lakkoofsa 41 akkasuma Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti abdii Waaqayyo abdachiise san isaanitti hime. Abdiin kun otoo isin hin raawwatamin Yerusaalemiin hin bayinaa jedhee akeekkachiise. Maaliif hafuura qulqulluu malee homaa gochuu hin danda'ani waan ta'eef jabinni hafuura qulqulluu yoo dhufeef amma handaara lafaatti deemanii akkuma duruu dubbifannee dhugaa baatuu isaa ta'uu danda'u waan ta'eef. Itti dabalees Yohaannis bishaaniin isin cuubee isin garuu guyyaa baay'eetuun turin hafuura qulqulluudhaan hin cuubamtu jedheedha. Inni kun isa guyyaa 50ffaa sanatti Gooftaa Yesuus ol ba'ee gara mirga baasaa dhaqee guyyaa 10 booda isanni guyyaa 50ffaa sanatti hafuura qulqulluu ergee hafuura qulqulluun guutamanii jijjiiramanii hundi isaanii nama kan biraa ta'anii jedha jechuudha. Kuni Yohaannis bishaaniin isin cuubee isin garuu guyyaa baay'ee osoo hin turin guyyoota 10 yookiin guyyoota muraasa keessatti hafuura qulqulluun cuubamtu jedhee abdii hafuura qulqulluu galeef jechuudha. Kanaaf asitti maal argina? Wantoota gurguddaa sadii argina. Tokko Gooftaa Yesuus karaa hin mamsiifneen jiraataa ta'uusaa, du'ee du'a mo'atee ka'uusaa itti mul'isuusaa. Inni lammaffaan abdii sana osoo hin argatiin eessayyuu akka hin nanne Yerusaalem keessaa akka hin baane abdiin sun osoo hin raawwatin eessayyuu akka hin nanne akeekkachiisuusaa. Inni sadaffaan cuuphaa akkamii cuubamuuf akka jiran cuuphaa Yohaannisii fi cuuphaan isaan cuubamuu jiran kun garaagarummaa isaa. Cuuphaa Yohaannis bishaaniin inni ammaa garuu hafuura qulqulluutiin akka cuubaman kan mul'isudha jechuudha. Kanumatti naa galee jechuudha eebbifama. Gooftaan isaa eebbisuu lakkoofsa 6-11 gidduu kan jiru kennu. Miutii irraa kaa'adhu. Ifama mitirraan qabus ta'een dhagahama sagaleen kun. Tolee, Gooftaan isin eebbisuu lakkoofsa 6 jalqabee kan jiru waa'ee Yesuus Kiristoos gara waaqaatti fudhatamuu isaatii yeroo walitti qabamanitti gaafii bartoonni isa gaafatan kanarraa wangeela Luqaas keessatti qo'annee turre. Yeroo sanatti immoo mootummaa Israa'eliif hin deebistaa jedhanii gaafiin kanaa isaan keessaa yeroo hunduma jira. Sababii isaayyuu akkuma kanan dura Luqaas keessatti qo'annee isaan keessatti kan jiru waa'ee Israa'el deebitee garbummaa Roomaa jalaa ba'uuti malee waa'ee mootummaa Waaqayyoo sun amma qulqulluun bu'utti isaaniif hin galle. Kanaaf gaafii sanaa isa gaafatanii inni garuu waa'ee kanaa yeroo Gooftaan dhaabe yeroo Waaqayyoo dhaabe kana beekuun isiniif hin kennamne garuu ga'een keessanii hafuura qulqulluun yeroo isinii dhufe hafuura qulqulluu sana fudhattanii gara biyya lafaa hunduma deemtanii mootummaa Waaqayyoo labsitu jedhee ergama isaanii kenne. Kunis immoo ergama Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fudhatee gara dachee kanaa dhufedha. Kutaa kanarraa akka nu hubattutti jechuudha. Hafuura qulqulluu yeroo fudhattanii kaastanii Yerusaalem Samaariyaa hanga handaara lafaan duratti deemtanii dhuga baatota koo taatu jedheeni akkasuma wangeela Maatiyus gara dhumaarratti illee kutaa kana 28 kutaa kanatti dubbate jechuudha. So ergamoonni ga'ee isaanii yeroo sanatti waa'ee mootummaa yeroo Yesuus Kiristoos itti deebi'ee dhufu sana yookaan immoo isaan itti Israa'eliif mootummaa isa deebisuu sana otoo hin taane inni waan biraatti dubbate jechuudha. Kutaa kanarraa hafuura qulqulluu yeroo bu'e mootummaa Waaqayyoo deemtanii labsitu jedhee isaanitti dubbatee dubbii kanas isaanitti dubbatee osoonni isaan isa ilaalanii gara waaqatti akka ol fudhatamee hubannaa. Isaan immoo otoo isa ilaalaa jiranii ergamoota jedhee fudhadhaa namoonni uffata adii uffatanii jira. Kutaa sanarraa kana hubadhu ergamoota Waaqayyoo jedhee hubadhaa. Maaliif dhaabbattanii gara waaqaa ilaaltu? Isaa amma otoo argitanii fuulduraa fudhatame kana asuma ammoo argitanii deebi'ee dhufuuf jira. Jedhee isaanitti himee kun immoo waa'ee deebi'ee dhufuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa abdachiifame sanadha jedheen kutaa kana akkasitti ni kadhaa. Kanuma sunadha.
Gooftaan si eebbisu wal'axu suma kennaan jettee irratti waan itti dabaltee jiraate lakkoofsa 6-11 gidduu yoo hin jiraanne immoo lakkoofsa 12 irraa kaatee xiqqoo itti wal'achuu danda'a. Lakkoofsa 12 irraa kaatee ammuma 15-16 yoo waan itti qabaatte yookiin adiyaasaa yoo si garate amma 20tti dhufte rakkoon qabu. Bal'atuu laftee laata. Miintiirtee fuula waliin arginu gaa boru kan multe kaatemu. Okay. Bal'atuu yeroo isheen dhuftetti deemina. Nagaa galata waaqa akkam jirtu. Nagaa akkami haalli kee? Bareeda galata waaqayyo. Okay. Wanta nuti itti jirru kan iddoo isaa sii galeera. Lakkoofsa 6-11 gidduutti waan kennaan jette keessaa kan itti dabaltu jiraate. Yaa ibsiteetti kenna. Asitti Yesuus gara waaqaatti ol fudhatamuu isaa jedha. Yesuus du'aa ka'ee bartoota faana guyyaa 40 isaan bira ture. Guyyaa 40 lafa kanarra ture. Gaafa guyyaa 40 booddee gara waaqaatti ol fudhatame. Jidduu sanatti bartoonni guyyaa 10 kophaa isaanii turanii. Akka sana duraa gooftaan Yesuus isaan faana deddeebi'aa isaan gidduutti argamaa turre. Haa ta'u malee gooftaan Yesuus sana duraa macaafa biraa keessatti wangeelota keessatti hafuura kan biraa kan isa isiniif dubbatu. Ani gara abbaa yoon deeme isiniif wayyaa. Ani yoon gara abbaa deeme isa isiniif dubbatu isiniifan ergaa. Inni immoo gara dhugaa hundumaatti isiniin geessa. Dhugaa hundumaas isiniin hubachiisa akkuma dubbate gaafa guyyaa 50ffaatti hafuura qulqulluu ergee fi hafuurri qulqulluu isaan jabeessee qowwummaa isaanii isaan dhagachiise jechuudha. Kana hubadhe. Okay. Gooftaan si eebbisu. Okay. Daqiiqaan keenya deemaa hin jiruu fi xiqqoosa kana rivaayizii goonettu waan irraa keessaa qabannu wayii keessaa qabannee deemna. Uleen akkuma jedhee hojii ergamootaa kan barreesse irratti walii galamu Luqaasi. Ragaa alaa fi ragaa keessaa yeroo namoonni dubbatan ragaa alaa fi keessaa hundumaan qaba. Luqaasii fi Phaawulos eenyummaa isaanii gara fuulduraatti ilaaluu dandeenya. Yeroo irraa qaqqabnu Luqaas yeroo ofii isaatii wangeela isaa Luqaas barreessaa ture sanii Luqaas jechaan turre. As keessattis immoo yeroo barreessu Luqaas iddoon itti jedheen argitan baay'eesa. Kanaaf Luqaas ta'uusaa iddootti argine irraa kaafnee itti hofnaa jechuudha. Kanaaf yaa ulfaataa Tewofiloos jedhee jalqaba. Yaa ulfaataa Tewofiloos jedhu kana dura qo'anne irra yoo ta'e yaa ulfaataa fi jaalatamaa Tewofiloos jedheetu jalqaba jechuudha Luqaas boqonnaan tokko. Kanaaf Tewofiloos sun nama akkamiitii jedhu yeroo darbe ilaalarraa warra yeroo darbe hin jirre immoo
barbaadadhaa bira gahaa jechuudha. Teewoloos kun nama akkamii ta'uu danda'a? Nama amaneedha moo nama namanneedha moo nama gosa Yihudaa warra Yihudootati moo gosa Ormaati moo tarii nama aangoo qabu moo nama sooressa wayiiti moo nama hojii Luqaas wajjin hojjetan wayiiti moo waan akkasii kanaaf kana fakkaatanii kan jedhu ilaaluun gaariidha jechuudha. Yoo danda'ame immoo Teewoofiloos yeroo nama barreessuuf kanatti eessa jiraata? Naannoo Yerusaalemii, naannoo Yihudaa, naannoo Galiilaa, naannoo Samaariyaa, naannoo Roomaa, naannoo kan biraa. Isa jedhu yoo beekne baakgiraawundii isaa nuu galaa jechuudha. Luqaas yeroo namicha kanaaf barreessu akka ergaatti jechuudha. Wangeela jedhamee kaa'ame malee wangeela immoo kan jedhame farfafinsaa hojii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffate jechuudha inni jalqaba. Inni lammaffaa immoo hojii ergamoota irratti xiyyeeffate jechuudha. Haa ta'u garuu ergaan sana nama tokkichaa fi faarsanii nama dhuunfaa tokkoo fi nama dhuunfaa tokkoof haa ta'u malee namni dhuunfaa sun tarii yeroo darbee gaafwanneerra tarii nama akkanaa ta'uu danda'a waan ta'eef ergaan nama dhuunfaa sanaaf ergame sun guutummaa namoota warra kaanitii ta'uu waan danda'u karaan jiraachuu mala waan jedhuudhaanii qo'annee jechuudha. Sababiin isaa Luqaas callamee lafaa ka'ee hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete boqonnaa 24 hojii immoo ergamoonni hojjetan boqonnaa 28 kaa'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan Yesuus hojjetee fi waan barsiise hundumaa caafeeradha. Hundumaa yeroo jedhu 100% caafeera jettanii yaaddu. Hundumaa yeroo jedhu. Hunduma gaafa jedhu hundi barreeffame immoo wangeela Yohaannis keessatti otoo hunda isaa isinitti himnee ifan jedhu dubbatamee ture waan ta'eef hunda barreesseera dheeyyaatu. Yaa hundumaa yeroo jedhu tarii hunduma barreessuun hin danda'amu. Sababni isaa tokkoffaa biran turre. Lammaffaa macaafota biraa keessa kan jira, macaafa isaa keessa kan hin jirre jira. So macaafa isaa keessa kan jiranis kan biraa keessa kan hin jirre jira. Hunduma yeroo jedhu waan isaaniif ta'u isaaniif ilaallatu isaaf ga'u akka warra ormaa ta'anitti ormoota sanaaf waan ga'u nama tokko gara fayyinaatti hojii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hubachiisuudhaaf bakka Yesuus kun ilmoo Waaqayyoo xiyyeeffisiisuu kan danda'u amansiisuu danda'u yoo barreesse gaariidha jechuudha. Okay, amma immoo lakkoofsa lamarratti jalqaba isaatii kaasee jedha. Jalqaba isaatii kaasee amma guyyaan ergamoota isaa warra fudhate hafuura qulqulluudhaan abboomee gara waaqatti ol fudhatamee jedha. Kun ragaa biraati jechuudha. Macaafa wangeela isaatii yoo dubbifne waa'ee wangeela isaa kuni guyyaa jalqabaatii kaaseera. Amma Luqaas yoo laalle boqonnaa tokkorraa naa kaasu waa'ee dura dubbatamu raajii, waa'ee kakuu moofaa, waa'ee Yohaannis Cuuphaa, waa'ee Elsaabeet, waa'ee Zakkaariyaas irraa kaa'a jechuudha. Kanaaf achirraa kaaseetu malee amma hojii gooftaa irraa miti amma inni kan hin kaase. Kanaaf hunduma barreesseera. Hojii gooftaa waan inni barsiise jenna garuu waa'ee Zakkaariyaas waan hundumaa qaba jechuudha. Amma danda'ametti kakuu moofaa fi kakuu haaraa walitti biriijii gochuudhaaf yaaleera. Akkuma seera kakuu moofaatti osoo aarsaa dhiyeessinu otoo dabaree lubummaa seenanuu otoo akkas taanu kan jedhu itti make waan ta'eef Waaqayyo biraa dhufuusaa immoo ergamaan akka Maariyaamitti dubbate Elsaabeexitti akka dubbate hundumaatti make jechuudha. Achirraa fideetu gara dhalachuu isaatti geesse. Warri kaan immoo dhalachuu isaarraa jalqaban. Boqonnaa tokko Maatewos yoo ilaaltan dhalachuu isaarraa waa'ee zariinsaa eenyuun dhalachuu isaarraa hidda Yesuus jedhee sana jalqaba. Warri kaan immoo waan biraarraa jalqabu jechuun hundumti isaanii akkaataa isaatti jalqabu. Yohaannis immoo dursee sagalee jedheetu jalqaba Yesuus eenyummaa isaa jalqabaatti ture irraa kaasee sagaleedha Waaqayyo bira tureetti. Ammuma immoo kutee keessa ba'ee waa'ee Yesuusitti dhaqa bakka. Yohaannis dhugaa ba'ee jedhee waan baay'ee iddoo kanatti gatee keessa ba'aa waa'ee cuuphamuu isaa bira qabe jechuudha. Okay. So hundi isaanii akkatti barreessan malee guutummaatti barreessan jechuu hin dandeenyu. Kanaaf gara dhumaatti warra fudhatee ergamoota warra fudhate kan inni jedhu
iddoo kanatti maal ibsuu barbaadetti? Ergamoota warri Bartoota 12. isaan 12 moo warra amanan hunduma moo ergamoota isaa bartoota isaa hunduma moo isaan kam jettanii yaaddu? Warri fo'ate nama 11 fayyuudhaan erga keessaa du'e. Warri duuka buusota godhate. Yeroo abboommii abboomu sana warra 11 moo 12 jiru? 12 jiru. Okay, amma inni guyyaa ergamoota isaa warra fo'ate hafuura qulqulluudhaan abboome. Okay, maal abboome hafuura qulqulluudha? Maal abboome? Maal abboome? Du'a isaa booddee moo tonduun? Ani hin beeku. Lakkoofsa lamarratti hafuura qulqulluudhaan abboomeedha. Maal abboome? Hin dhaga'amu barsiisaa naannoo irra ibsuuti. Egaa dhaqaa maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti cuubuudhaan saba hundumaa bartoota godhaa kan jedhu. Egaa dhaqaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sireen tokko waaqayyooti isa nuti jennu saba hundumaa cuubuudhaan namoota bartoota godhaa kan jedhu gooftaan isin haa eebbisu. Kan biraa maaltu abboome jettanii yaaddu? Okay. Inni kan duraa macaafni inni kan duraa amma kanatti kan turedha jedha. Inni kan duraa amma kanatti kan turedha jedha. Yeroo macaafa isaa qo'annu dhugumas immoo amma sanatti ture amma inni ol fudhatamutti ture. Okay. Boqonnaa 20 keessatti waan kana arginaa jechuudha. Gaara isaatti geessee gaaratti isaan geessee achitti isaan fudhatee achitti isaan itti dubbatee yoo ta'u isaan itti dubbachaa yeroo ol fudhatame bahii kan jedhu akkaataa garaagaraatiin yoo barreessanii okay abboome haa jennu jechuudha. Kan biraa wanti inni isaan abboome maaltu jira dhuma irratti? Hojii ergamootaa keessaa kan wal hafuura amma hafuura qulqulluu fudhattanitti Yerusaalem hin beeknaa jechuudha. Yerusaalem yoo ba'an maal hojjechuu bahu? Wangeela lallabuu. Wangeela lallabuu bahu jechuudha. Ergamni isaanii fi abboommi isaanii wangeela lallabuudha. Garuu abboommi inni kan biraa immoo haa ta'uyyuu malee immoo hin beeknaa amma hojjechaatti kan jirudha jechuudha. Okay, gaariidha. Yesuus hafuura qulqulluudhaan ergamoota warra fo'ate hafuura qulqulluudhaan abboomee jedha. Yesuus edda duraa ka'e foon immoo hafuura moo maali jechuu dandeenya? Amma Yesuus du'aa ka'ee mul'ataa ture miti? Akkam jechuu dandeenya? Fooniin du'aa ka'e jennamoo hafuuraan ka'e jennamoo si'a baay'eetti mul'ate jenna ganaa gara gaditti itti dhufna garuu hafuuraan abboomee jedha. Hafuura qulqulluudhaan abboomee jedha. Sababni isaa fooniin ka'e moo hafuuraan ka'e moo isa jedhuudhaa fi yoo hafuuraan ka'e akkamitti immoo hafuura qulqulluudhaan abboomaa isa jedhu ayidiyaas akka nu galuufan. Akkaataa Yesuus innaa du'aa ka'e maal akka fakkaatu namni yaadatu jira. Ijaan hin argine amantiidhumaan jenna. Garuu akkuma macaafa irratti dubbatamee jirutti akkasuma immoo namoonni garaagaraa teoolojii garaagaraa dubbatanitti waan akkas jennee yaadnu malee namni ijaan argee Yesuus kana fakkaatee hin jiru. Haa ta'u malee Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha ergi jedhee Yesuus yeroo du'aa ka'utti waaqummaa isaatiin akkasuma immoo hafuura qulqulluu of keessaa kan qabu namummaa isaa guutuudhaan immoo kan ture waan ta'eef dubbii sana yeroo sana hafuura qulqulluudhaan guutamee isaan abboomii gaafa jedhu Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee waaqummaa isaa of keessaa qabaa jechuudha. Yeroo otoo hin du'in dura aboo waaqummaa isaa otoo fayyadamin gadi deebisee waan tureef erga du'aa ka'ee garuu aboo waaqummaa isaatiin waan hunduma godheera ulfina isaa
isa guddaa of keessaa qaba jechuudha. Akkasumas nama guutuudha warra guutuudha waan jedhu. Yaa kanaafuu edda du'aa ka'ee amma hafuura qulqulluudhaan guutame yoo jenne ammas immoo namumaan ta'uure hafuura qulqulluu edda du'aa ka'ee hafuura qulqulluudhaan guutame moo hafuura qulqulluudhaan abboomeedha. Na amma Yesuus du'aa ka'ee yoo jenne hafuura yoo jenne hafuuraan ta'etu hafuura qulqulluudhaan abboome moo nama yoo jenne okay foonumaan ka'ee yoo jenne akkamitti immoo foon inni ka'ee yaa aidiyaa sana wanti isin jira wanti fooniin hin kaane jennus immoo yoo nu rakkisu jiraachuu mala. Gaafa Phexros fa'ii dhaqanii gaafa iddoo awwaala isaatii seenanii ilaalan maal argan jedha. Namoota uffata adii uffatan kan arginu. Boolla keessa iddoon ni ciise maal argan? Wayyaa malee foon achi hin jiru miti. Kanaafuu foon isaa hin fuudhanii awwaalanii wannoo immoo foon isaatiin ka'e jennaan. Foon isaatiin ka'e. Fooniin immoo du'aa ka'anii akkamitti immoo wannoo ta'uu danda'a wal fudhatamuu danda'a. Kunajii waaqayyoota ta'a. Amma akka sanatti Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin kana kan godhee nummoo gaafa sammuu namummaatiin deebisnee qoranna jennu nuuf fuudhisuu danda'a. Sababni isaayyuu Yesuus Kiristoos humna waaqummaa isaatiin du'aa ka'e. Macaafa keessatti immoo macaafa faarfannaa keessatti inni foossaa tortoratti hin kennine kan jedhu sanaan dura waa'ee du'aa foossaa wajjin barannee jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos kana kan godhe humna waaqummaa isaatiin foossaa du'aa ka'eera. Humna waaqummaa isaatiin immoo kana godhe. Kana dura garuu fooniin ture hafuura qulqulluu waan abbaan isaa abboome raawwachaa ture. Yeroo du'aa ka'ee jalqabee garuu humna waaqummaa isaatiin du'aa waan ka'e humna waaqummaa isaatiin kan hunduma godhedhee yaadata. Malee foosaatiin ka'ee hafuura ganaa abbaarraa fudhatee jedhee naaf hin galu. Okay. Jira gooftaan salaamisuun yaada addaa yoo isin dhufee waan ta'eef yoo jiraate. Daqiiqaan keenya dhumaa jira. Amma asirratti tarii gooftaan sun nama guutuudha waaqa guutuudha innee dhagna fooniitiin du'aa ka'e yoo dhagna foonii isaa dura tureen du'aa ka'e yoo jennes amma dhagni du'aa ka'u addadha. Amma dhagni du'aa ka'u jechuun gooftaa Yesuus fooniin ka'ee ammas immoo dhagna du'aa ka'u biraa jira natti hin fakkaatu maaliif dhagni du'aa ka'uu sanaan ka'e jedhee hin fudhadhan. Fakkeenyaaf foon isaa achi dhabamu yoo malee dhagni du'aa ka'uu wayii jira. Amma Maariyaamitti gaafa mul'atu maal jedheeni Yohaannis 20:16 yommus Yesuus Maariyaam isheedhaan jedhe. Isheen immoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayisxiitiin Rabbuuni ittiin jette. Kana jechuun barsiisa jechuudha. Yesuus immoo ana hin qabiin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqee ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboomeedha. Kun amma ani ammayyuu ol hin baane anan qabatin jechuu barbaade. Amma achitti maal arginaa? Tarii dhagnichi dhanni inni ittiin du'aa ka'e kan biraa ta'uu mala jedhee dhannuma du'aa ka'uuti malee foonuma isa duraati natti fakkaatu kan beeku ganaa yoon bare malee. Gooftaan sana eebbisu. Dhagni du'aa ka'uu hin waraanamaa? Waraanamaa dhagni du'aa ka'uu. Tarii wanti waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Fakkeenyaaf dhagnichuma isa duraati. Dhagnichuma isa duraa kana isa ta'uusaa mirkaneessisuu danda'a. Malee nama gaa'isa kana foontu du'aa ka'ee itti mul'ate jedhee egaan beeku waaqayyo waan godhu. Noormaali waaqayyo waan godhu hin beeknu jechuun akka yaada keessan bal'ifnuuf akka yaada bal'ifannuuf malee namni beeku hin jiru. Inni dhagni du'aa ka'u waraanamuu hin qabatamuu wannoon ta'uu hin daassasamuu wannoon ta'uu
Otoo isaan balbala cufaa wannoo ani maal ta'e jedha. Gidduutti argamu. Isaan Gidduutti argame. Gidduutti argamee nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Dhagna qaba taanaan foon taanaan balbala cufaa keessa seenuu hin danda'u. Ay qaqqabadhu laali jechaanii ture miti. Amma immoo deebi'ee immoo ol seenee immoo kunoo laa iddoo waraaname kunoo hoolataa kunoo quba keessa kaa'e kunoo laa cina iddoo waraaname. Jira moo hin jiru fooni? Jira. jiru. So Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Nuti warri jireenyatti jirru gaafa guyyaan sun ga'e maal taana jedha? Geeddaram. Hin geeddaramnaa jedha. Hin geeddaramna jedha malee foon kanatu nurraa fuudhee lafa bu'ee foon immoo kan biraa immoo dhufee nutti galaa. Jedha osoo hin ta'in foonuma isaa kanatu yoo jireenyatti jiraanne ta'e hin geeddarama. Warri kanaan dura du'anoo Cumaan ka'u. yaa isaan already geeddaramaniiru miti bakka biyyootti geeddaramaniiru. Biyyootti geeddaramaniiru waan ta'eef waan geeddaraman hin qaban. Isaan dhagna du'aa ka'uutiin du'aa ka'u. Nutis asumatti dhagna du'aa ka'uu sana uffanna hin geeddaramna jechuudha. Amma waan hundumaa beekuu hin dandeenye. Aniyyuu isaanis akkuma keessan hin beeku. Garuu Yesuus dhagni du'aa ka'uu isaatii dhagnuma foon isaatiin du'aa ka'e. Foon isaa immoo jalqabumsaa foon akkamii ture? Qulqulluu. Foon isaa jalqabuma isaa qulqulluu ture. Yesuus wanti jedhamu kun cubbuu waan jedhamu kan hin beeku. Foon isaa waan jedhamu kun tortoratti waan darbafamee kennamu miti. Jalqabumsaa iyyuu jechuudha. Kanaaf Yesuus foonuma isa kanaan Yesuus foon inni hin dhufne akkuma jennee dubbachuu hin dandeenye Yesuus foon hin du'aan kaanee hundi kan yeroo darbe seexana wajjin hafuuraan qorame moo foon hin qorame inni irratti haasaa ture. Kanaafuu foonuma kanaan du'aa ka'e Yesuus. Gini foon du'aa ka'aan san foon isa jijjiiramaadha. Dhuguma qabatamuu danda'a. Ilaa foon hin du'aan kaane akka nuti hin jenne jedhanii maal godhan? Seera warra Emmaus kana bira innaa dhaqu akka waan biraatti hin fakkaanneef jedhee isaan fuulduratti maal godhe? Cabsatee nyaata. Warra manaa biratti maal godhe? Cabsatee nyaate. Isaan kan ittiin amanan namni foon qabu hin nyaata. Yoo akkas ta'uu baate garuu ekeraadha ta'a jedhanii yaadu jechuudha. Kanaaf isaan amansiisuudhaaf foonumaanan du'aa ka'eessa jedhu amansiisuudhaaf akkas ta'e jechuudha. Okay. Hafuura qulqulluudhaan abboomee jedha. Yesuus otoo biyya lafaarra jiru hafuura qulqulluudhaan jiraachaa ture du'a isaa dura. Inda du'ee ka'ee booddees hafuura qulqulluudhaan abboomee jedha. Hafuura qulqulluu abbaa bira dhaqeen isinii ergaa jedha. Abbaatu isinii erguudhaaf abdii galee ani immoo isa bira dhaqee hafuura qulqulluu immoo isinii ergaa inni yeroo hundumaa isin bira jiraata jedha. Kanaaf Yesuus heddumallee du'ee du'aa ka'ee hedduma gooftummaa du'aallee mo'ee gooftummaa isaa isa duriitti ol deebi'ee iyyuu hafuura qulqulluudhaaf bakka hammamii akka inni qabu isinitti agarsiisu yaadachiisuuf hin jedhe. Laa otoo du'aan ka'in miti otoo dhuman du'inii miti inni innaa lafarra jiru hin da'uun sirriidha miti akka namummaatti iyyuu itti maxxanee wannoo hidhee wannoo ta'ee jiraachuu hin danda'a ture akka namaatti. Gini hedduma du'ee du'aa ka'ee eenyummaa isaa isa duraatti ol deebi'ee iyyuu foon isa lammata hin duunetti isa hin qabamnetti isa mana cufaa keessatti seenuu danda'utti erga godhee booddee iyyuu hafuura qulqulluudhaaf wannoo hammamii akka inni qabu jechuuf hin jedhe. Hafuura qulqulluudhaan abboomee jedha. Waa'ee deemuu isaanii, waa'ee wangeela lallabuu isaanii, waa'ee hafuura qulqulluu fudhachuu danda'uu isaanii, waa'ee ittiin ba'an isaanii hundumayyuu abboommii isa godhee hafuura qulqulluudhaaniin isaan abboomee jedha. Kanaaf heddumallee wannoo jedhee Yesuus ani kana booda Waaqayyoodha bakka ofii kootitti deebi'eeraa jedhee hojii hafuura qulqulluu wannoo hin taane jechuudha. Bakka isaan fudhan. Kanaaf yeroo sadan tokkummaa Waaqayyoo barannu abbaan akka kana hojjeta, ilma akka kana hojjeta, hafuurri qulqulluun akka kana hojjetaa jechuu hin dandeenye. Akkas jennee kan nuti haasofnuu fi isaan sana wal jala naannessinee dubbachuu hin dandeenye. Yeroo darbee yeroo inni na booddee dhufu maaliif hin cuupha'e namichi? Abiddaa fi hafuura qulqulluu. Abiddaa fi hafuura qulqulluu hin cuupha'e. Yeroo darbee abidda jechuun maanni hafuura qulqulluu maanni jennee ilaallee turre jechuudha. So hafuura qulqulluun cuuphaan isaa inni yeroo sana jedhame suni gooftaan Yesuus yeroo hundumaa hafuura qulqulluu hojjechaa ture garuu cuuphaan isaa eessarratti hojii erga boqonnaa lamarratti ta'ee jechuudha. Cuuphaa hafuurati moo cuuphaa abiddaatu durse?
Abidda hafuura qulqulluutiin isin cuubama jedhama hafuura qulqulluu abiddaa isin cuuba jedhama. Isa qo'achaa baanee hundumaan dagattanii. Hafuuraa fi ibiddaan isin cuubaa jedhe. Hafuura moo abiddaan dura cuube jedhama? Hafuuraan. Hafuuraan ibiddaan yoom cuubaman yookiin yoom cuubamu? Okay, gooftaan sinaa eebbisuu. Abidda hafuura qulqulluutiin cuubaman yoo jenne. Isa hin ta'a. Kan hin taane hin jiru mana kana. Hin baree moo kennaan isi duubaa eegumaan? Dubbee. Sa'aatii meeqa si biraa? Sa'aatii 11:55 miti akka Itoophiyaatti wanti bakka. Asitti sa'aatii 11tti bistuun baatti. Bara dhumaan ga'e. Okay. Haa ta'u gooftaan sinaa eebbisu warri hojii qabdan deemuu dandeessu. So hafuuraan cuubamaniiru. Yeroo darbe qo'anneera ture ibiddaan yoom akka cuubamnu hafuuraan yoom akka cuubamnu hafuuraanii ganaa cuubamu gaa yeroo darbe itti aanuunis hin cuubamne yoo ammatti hin cuubamne ta'e Takkoon sadii irratti Yesuus du'a isaa booddee jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa amansiifnee isaanitti mul'iseedha. Guyyaa 40 fi akka isaan argan godhee waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti himeedha. Takkoon sadii amma lakkoofsa shanitti xumurree naannoo si warri ba'uu barbaadan hin dandeessu. Yesuus du'a isaa booddee karaa amansiifnee deddeebi'ee jiraata akka ta'e jedha. Karaalee inni ittiin mul'ise keessaa kutaa kanatti kan inni jedhu guyyoota 40 mul'iseedha. Namoota inni ittiin mul'ise beektu karaalee immoo inni ittiin mul'ise jiraataa ta'uusaa. Maariyaam jedheera. Kan biraa. Phexros. Kan biraa. Jarreen warra Imaa'uusitti deemu. Warra Imaa'uus deeman kan biraa. Toomaas kan biraa. Simoon. Okay, bartoota jennu iddoo tokkotti warra akkasii bartoota ishii kan biraa. Maalni yaadannee isinitti mul'anne du'aa ka'uu akka du'aa ka'e. Iddoo tokkotti namoota baay'eetu mul'iseedha. Namoota baay'eetu mul'ise isa akka jettan yaada. Ammas jaabboleessa koo wangeela isinitti lallaabee isaa isin fudhattanii Phaawuloositti yoo mul'anne dhaabattanii jirtan isin barsiisaa. Sababii amantiitiif otoo hin beekin fudhattan yoo ta'e malee akkuma ani lallabetti yoo eeggatan wangeelichi waan fayyitu hundumarra caalaa waan ofii kootii fudhadhe isinitti dabarsee kenneera. Innis caafanni qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'e inni awwaalame. Caafanni qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaatti du'aa kaafameera. Inni Phexrositti mul'ate. Ergasii bartoota 12 keessaa warra hafanitti mul'ate. Kana booddee immoo ergaan takka obboloota 500 caalanitti mul'ate. Isaan keessaa kaanillee boqotaniiru garri caalan ammayyuu jiru jedha yeroo barreessu jechuudha. Erga Yaaqoobitti mul'ate booddee jedhamu warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate. Hundumaa booddee immoo ana isa akka nama iddoo hin gahin dhalateetti immoo mul'ateera. Qorontoota ergaa boqonnaa 15 Phaawulos akkana. Kanaaf ammaa kanatti mul'ate jechuudha.
Maaliif mul'achuu barbaade jettanii yaaddu? Kanumaa karaa ammamsiifneen guyyoota 40 ji'a tokko ol jechuudha. Maaliif mul'achuu barbaade? Edda du'aa ka'ee bakka du'aa ka'ee maa waliin fudhataman? Gara abbaa dhaquu miti nuyi kan barbaachisu. Yeroo qulqulluu nu erguudha. Akka isaan amananiif kan du'aa ka'uusaa. Maaltu godhu? Yesus Kiristoos akka du'aa ka'e Yihuudoonni akka beekamu barbaadanii Yesus immoo du'aa ka'uusaa booddee hojii guddaan akka hojjetamu namoonni Oromoon illee akka fayyan waan beekuuf yoo du'aa ka'uusaa sun achumatti dhokate nuyi carraa fayyina kana hin argannu. Bartoonni deemanii lallabanii daangaa wangeelaa kanaa waan hin bal'anneef Yesus immoo kun ergama isaa isa guddaa waan ta'eef namoonni achitti jira sun gidirfamaa gara isaanii dhufu sana hundumarraa Yesus akka du'aa ka'e guddisanii amananii isa hundumaa mo'achuu akka danda'aniif isaanitti mul'isee kana booda fudhatamee hafuura isaaniif erge. Sababni inni mul'iseef akka namoonni isaa amananiif fedhe yaada. Okay, gooftaan sana addisuu namni itti dabaleera. Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e. Jiraataa akka ta'e. Kan inni mul'achaa ture hundumtuu jiraataa akka ta'e beeksisuudha. Sababni isaa namoonni biraa kanaan dura waaqa yookiin waaqa tolfamaa turan hundumtuu hin du'uu boqonnaa isheen irratti argina hin ka'uu yeroo dhiyoodhaaf namoota baay'ee of duukaa buusuuf akka waaqeffannaa ta'uu waaqayyoota tolfamoonis garuu jireenya hin qaban. Kana jechuun jiraataa miti jechuudha. Yesuus immoo du'a garasitti jiraataa akka ta'e beeksisuudhaaf kan inni mul'achaa ture namootatti. Yaadni isaa isinitti dhufee? Kanaaf amma Yesuus ol fudhatame miti? Ol fudhatame miti? Garuu jiraataadha moo jiraataa miti? Amma? Jiraataadha miti. Jiraataadha. Paawuloos waa'ee ol fudhatamuu isaatii yeroo dubbatu waggaa 14 booda kan jedhu isumaan jedhaa? Waggaa 14 dura namni wayii akka ol fudhatame nan beekaa iddoo tokkotti. Maaliin ol fudhatame isaa hin beeku jedha. Fooniin hafuuraan ol fudhatame isaa hin beeku. Argitanii waan Paawuloositti hin beeknetti nuti mataa naannofna jechuudha. Fooni ol fudhatame isaa fi hafuuraan fudhatame isaa waan hin beeku hin qabu. Garuu ol fudhatamuu isaa nan beekaa. Namni kiristaanni tokko akkas jedhee? Okay. Haa ta'u. Kanaafuu hafuuraan fudhatamu fooni fudhatamuu isaa waan hin beeku hin qabu. Garuu namni ol fudhatame tokko tureera. Akkas jedhetu haasaa isa dhaqaa laalaa yoo nama biraatiif jedhas ta'e namicha kanaaf jedhas yoo ta'e jechuudha. Haa ta'u garuu Yesuus jiraataa ta'uu isaatu mul'isuudhaaf amma kana namootatti mul'ate. Namoonni warri kaan qarshii kennanii fi gaafa inni du'aa ka'ee dhaqanii dhabanii bartoota isaatu dhufee fudhate ate otoo nuti rabnu otoo nuti akkas jennuu jedhaate haasa'anii mandara keessa odeessisanii turan. Garuu oduun sun jiraataa ta'uu Yesuus Kiristoos hin dhokseen hin beekne jechuudha. Kanaaf yeroo amma baay'ee isaa bartoota sana mana cufaa keessatti isaan waa'ee jiraatummaa isaa gaaffii jala galaniit nuti hin jiraata seenee turre hin ka'a seenee turre hin du'uyyuu seenee turre inda'um waa'ee ka'uuf hin du'uyyuu seenee turre inni hin du'e inda'um du'e immoo waggaa guyyaa 3 guutuu eegne irraa hin jiru. Jedhanii waa'ee jiraataa ta'uu isaatii shakkii keessa yeroo galanitti dukkana keessan dukkana yeroo hin jedhu mana cufatanii taa'an keessan otoo waan tokko qosqos illee hin godhin isaan gidduutti mul'ateedha. So kanaaf har'a Baayibili Isteedii keenya keessatti Yesuus jiraataa ta'uu isaa amanuu hin danda'u nurra jiraata jechuudha. Amanuu jechuun isa fannoo inni bakka Yesuus jiraata dhaquudhaan akkana iddoo akkasii jedha jennu otoo hin ta'in appaartimentii amma appaartimentii galamiti appaartimentii koo cufadhee otoo hin taa'aa jiru gooftaan rakkina narra ga'ee jiru asuma jiraata waan ta'eef samii keessa jira malee jiraata miti amma ol fudhatame jedha malee waan hin dhumneef hin qabu. Karaa eenyutiin dhufee nu gargaara immoo? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu jechuudha. Kanaaf Yesuus achi dhaqee achi hafuura qulqulluu nu erge yeroo jennu Yesuus amma bara baraatti maalan godha jedhe?
isinii wajjin. Kanaaf Yesuus yeroo sana qaaman nu biratti hafee miti. Hafuura qulqulluun isinii ergaan amma bara baraatti isin jiraata. Anis immoo amma dhuma baraatti isinii wajjinan jira jedhe. Hafuurri Waaqayyoo jira jechuun nuti amma dhuma bara baraatti Yesuus nu wajjin jira jechuudha. Akkuma bartootaa sana. Gini garaagarummaan isaa foonii fi hafuura ta'e. Yeroo Maartaa jalaa biraazariin ishii du'u, Maariyaam jalaa biraazariin ishii du'u, Yesuus fooniin waan jiruuf bira dhaquu hin dandeenye. Balbala uree keessa seenee iddoo reenficha sana uree lafa keessa seenee fuudhuu hin dandeenye. Fooniin jira waan ta'eef. Adeemsa sa'aatii 3 waan akkasii kan ta'u kiiloomeetira daqiiqaa 30 isaa ta'u waan ta'e. Adeemsa ammaa kanaa isaan irraa fagaatee jira. Sababii sanaatiif guyyaa 2 guyyaa 4 itti fudhate jechuudha. Hojii saccii xumuree dhufuu qaba nama ture waan ta'eef. Waan hojjetu beekayyuu ulfina Waaqayyoo mul'isuuf jechuudha. Garuu amma dirqama akka Maariyaamii biizii na ilaa ta'uu hin danda'u. Jiraataa waan ta'eef waanuma cufamaa jedhamu tokko keessatti jiraatadha waan ta'eef jechuudha. Bakka jiraatadha qaawwi kun isa hin dhoowwu. Nama foon ijaan uffadheef qaawwi kun na dhoowwu. Ameerikaa ganaa viizaa waggaa meeqaatti fudhatanis ganatti hunu dhoowwa jechuudha. Kanaaf Ameerikaa jiraadhee Itoophiyaa jiraadhee hafuura waan ta'eef hafuurichi immoo jiraataa waan ta'eef idduma jiru hundumaatti si'a tokkichatti addunyaa hundumaa jechuudha. Amma kennaanis ijji dhukkubee anas ijji yoo na dhukkubee nulachuu si'a tokkotti qixa ta'e wannoo jechuu danda'a jechuudha. Kanallee ijjuu nan dhukkuba malee jechuudha. Qixa nulachuutti wannoo gochuu danda'a. Sababni isaa jiraatadha waan ta'eef. Hafuura immoo waan ta'eef jechuudha. Isa kana qabachuu danda'uu qabna. Kanaaf akka waaqa wannoo eenyuu hin taane akka warra abdii hin taane hin qabne maal hin ta'e nama caafni qulqulluun. Buloota koo akka warra abdii hin qabne akkasii hin taane akkasiin hin goota akkasii. Kanaaf lakkoofsa 4 irratti abdii abbaan koo isiniif kenne isa isinitti himee ture eeggadhaa malee Yerusaalemii hin ba'inaa jedha. Jiraataa ta'uu isaatiif namoota amma kanaatti guyyoota amma kanaatti dhaabatee mul'ate ergasii amma ammaatti kunuunsiyyuu jiraata jennee haasa'uu dandeenya. Garuu haasa'uun keenya gaariidha. Baay'ee bareeda. Amanuun keenyas gaariidha. Baay'ee bareeda. Jiraataa ta'uu isaa karaa amansiifne jechuun maal jechuudha? Karaa amansiisuu jechuudha. Akka amananiif jenna. Bartoonni amananiiru garuu waan nuti amanuu dandeenyedha gaafinsa. Fakkeenyaaf nuti warri kaan warra haaraa biyya kana dhufne wanti biyya kanaa baay'ee nu ibsiisa amannoodha. Warra haaraa barumsa irraa baatan akka hirphasaa waa'een hojii baay'ee ulfaataadha. Amma dhadheetti mataa seensifannutti. Warri biyya arabaa jirru yaa'u biyya arabaa jechuun mataa nuti isaatu mataadha bowwoodha. So Yesuus jiraataa ta'uu isaa yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Yesuus jiraataadha taanaan waan achi taa'ee waa'ee Itoophiyaa yaaduuf homaa hin qabu. Yesuus jiraataadha taanaan waan Itoophiyaa taa'ee waa'ee asii mataan achi hin qabuuf hin qabu jechuudha. Yesuus jiraataa erga ta'eeti bartoota sana achi keessatti isaan qaba erga ta'eeti anas idduman jirutti dhufee nagaa naaf kennuu hin danda'a jechuudha. Nagaan isaayyuu nagaas akka biyyi lafaa kennu miti. Isa kana qabachuu danda'uu qabna. Bartoonni amananiiru amanan shakkanii shakkan kan isaanii lallabuun gaariidha garuu nuti ofii keenya qabachuu danda'uu qabna. Kanaaf abdii tokko nuuf kenne abdichi immoo hafuura qulqulluu ture. Hafuurri qulqulluun sun immoo boqonnaa lamarratti bu'ee nuti achi darbeera innee ilaalla amma isa kana. Isaan yeroo sana ganaa dhufanii fuulduratti ilaallataa turanii. Kanaaf nuti amma abdii gooftaan nu kenna. Eeguu qabna moo hin qabnu? Eeguu qabna deebi'ee dhufu isaa immoo. Abdiin gooftaan nu kenna akka kutaa kanaatti deebi'ee dhufu taate lakkoofsa 4 irratti. Hafuurri qulqulluun bu'ee silaa amma yoo jiru. Hafuurri qulqulluun bu'ee jechuudha. Kanaaf bu'ee erga ta'ee waan raawwatamee waggaa 2000 waan akkasii raawwatamee amma taa'ee hafuura qulqulluu eeguun irra hin jiraatu jechuudha. So akka kutaa kanaatti hafuura qulqulluu taa'ee bu'ii yaa Waaqayyo hafuura qulqulluu gadi buusi jedhee eeggachuu already hafuurri qulqulluun bu'ee erga ta'e bara sana mucaan kakuu moofaa keessaa eenyuun Yo'eel hafuurri qulqulluun dhufee tajaajilee ture. So Phexros immoo hafuurri qulqulluun dhufeeraa jedhee nuyiif immoo jidduu kanatti kan kakuu nuu galame hin jiru. Yesuus deebi'ee dhufuu sababichaadha. Kanaaf hafuurri qulqulluun kun jira. Isa kana akkam goona nuti warri yeroo sanaa okee fudhatan cuubaman maal jedhan nutoo Yerusaalem hin bayinaa jedha waan ta'eef nuti amma yeroo sana Yerusaalem isaanii tajaajila isaanii jalqaba iddoo turaniiti achirraa faca'ee macaafni qulqulluun iyyuu nu qaqqabee Yerusaalem keessan iddoo isin amma jirtan kanaadha. Asii baatanii akka asii baanii as ba'ee macaafa qulqulluu hojjechuudhaaf
Keessumatti immoo ama baay'een keenya labsii wangeelaa miti yeroo waa'ee wangeelaa kaafnu qo'annaan dabalatu. So labsiidhuma wangeelaa baanii hojjechuudhaaf hafuura qulqulluu kan amma fudhannitti hin bahina yoon jedhe maal gochuun qaba hafuura qulqulluu kana fudhachuudhaaf? Ergi jechuun qaba moo dhaqee iddoo ta'e fudhamu maal? Wangeeluma kana dura qonni keessatti wangeela Luqaas keessatti waa'ee yeroo hundumaa kadhachuu humna akka argatanii fi gooftaa dura akka dhaabbataniif humna akka argatanii yeroo hunda kadhadhaa akkuma jedhe hafuura qulqulluu narra bu'ee yeroo hojiitti jira. Hafuurri sun nu keessatti akka hojjetu garuu wanta hafuura sanaaf barbaachisu hafuurichi qulqulluu waan ta'eef iddoo qulqullaa barbaada. Ofii keenya qulleessuudhaa fi gooftaa kadhachuudhaan hafuuricha argannee ittiin hojjetaa jechuudha. Kanaaf ittiin argatu. Okay, namni kan biraa. Hafuura qulqulluu haa bu'u jenneettu kadhachuu qabna moo akkamitti? Yoo immoo haa bu'u jenneen kadhannu ta'e akkamitti akka isaanitti hojjechuu qabna too nuti ofii keenya. Okay. Yookiin immoo akkamitti eeggachuu qabna yoo eeggachuu qabnas ta'e jechuudha. Otoo tajaajila isinii kennan hin tajaajiltanii amma kutaa kana otoo tajaajila isinii kennan. Kanaafuu amma deebii argachuuf dhiisuu miti. Anis akkanuma kana gaaffii qabaadhetanii so namni tokko tarii otoo nama 3 nama 4 taanee aayidiyaa dhiyeessine namni tokko akka carraa waan nu amansiisu nuun jechuu danda'a. Kanaaf isa barbaaduudhaaf amma nama hundumaa kan hirmaachisu. Amma asirratti Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa akka kallattii garaagaraatiin barannetti namni yeroo garaagaraatiin yeroo 3 yoo xiqqaatee kallattii 3 hafuura qulqulluu argata. Tokko hafuura qulqulluu gaafa amannu irraa dhalachuudha. Inni biraan immoo ittiin tuqamuu guutamuu kan jedhamu jira. Amma tuqamuu kan jedhu kuni namni hafuura qulqulluutiin yoo tuqame guutummaatti guutamuu keessumaa waldoota garaagaraa keessatti kuni kan geggeeffamu tarii guutamuun suni afaan haaraa dubbachuu wantoota garaagaraa of keessaa qaba. Guutamuu qofa yookiin immoo afaan haaraa dubbachuu qofatu hafuura qulqulluudhaan guutamuudha nun jechisiisu. Maaliif namni tokko afaan haaraa hin dubbanne yoo ta'e iyyuu hafuura qulqulluun guutamuu danda'a. Kanaaf namni tokko irraa dhalata hafuura qulqulluurraa irraa dhalata. Erga irraa dhalatee booda akkaataa jireenya isaa kadhannaan haa ta'u kallattii garaagaraatiin hafuurri qulqulluun jireenya isaa keessatti fudhatamaa gaafa deemu itti guddachaa deema. Hafuura qulqulluutti guddachaa ayyaanatti guddachaa deema malee hafuura qulqulluu nuu baay'isii hafuura qulqulluu akkas godhii nuu baay'isii maal inni kun amma fakkeenyaaf namni tokko ayyaanatti guddachaa deema malee ayyaanni hin baay'atu ayyaanni guddaadhuma durumayyuu namni akkaataa kadhannaa isaati yeroo hundumaa waaqayyo kadhachuun garuu itti guddachaa deema. Hafuurri qulqulluun jireenya namaa kan argate tokko gaafa amannedha jechuudha. Gaafa amanne irraa dhalanne hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun guutamuu fi tuqamuun garuu akkaataa kadhannaa keenya itti siquu keenya gara hafuura qulqulluu barbaaduu keenyaan waan nu guddachaa deemu yaada. Gooftaan sana eebbisu hafuura qulqulluudhaan guutamuu fi cuuphamuun maal inni garaagarummaa isaa jira? Garaagarummaan isaa tokkumadha. Garaagarummaan qabu jechuudha. Tokkuma jechuun garaagarummaan tokkuma. Hafuura qulqulluun cuuphamuu fi hafuura qulqulluun guutamuun egaa akka kootti ani hin beeku garaagara ta'uu danda'a. Tarii akkan yaadutti ani hafuura qulqulluun guutamuu fi cuuphamuun gargar jedheen hubadha. Kana yoon jedhu yaada kooti akkana
ifetti hin dubbata. Yaadum keessan isin gaafanne macaafa qulqulluu keessaa immoo yoo bakka qabaattan akkasitti nu gargaaraa deemtu. Hafuura qulqulluutiin cuuphamuun keenya jalqabuma gaafa Yesuus Kiristoos nuuf waate hafuura kana qoodanneerra jechuudha. Kanaaf hafuura kana qoodannee hafuurum kanatti immoo gaafa nuyi guddachaa deemnu yookiin immoo gaafa hojii hafuurri qulqulluun nu keessatti hojjetu eenyummaa keenya laannee gaggeeffama hafuura qulqulluutiin jireenyi keenya hundi gaafa gaggeeffamu akka inni nurraa barbaadutti gaafa nuti jiraannu hafuura qulqulluun guutamne isa jedhuun akkasitti yaada'ani. Raawun gabaabachuu. Gooftaan kana hambisuu. Gooftaan kan inni jedheeni Yohaannis bishaan isin cuuphee isin garuu otoo hin turin hafuura qulqulluun immoo hin cuuphamtu jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa lama irratti immoo yoo ilaaltanii hafuurri qulqulluun hin bu'ee isaan hundumtuu immoo hafuura qulqulluudhaan guutamanii jedha malee cuuphaman hin jedhu. Yohaannis immoo innaa tajaajiluu ani bishaan isin cuuphaa inni dhufu immoo abiddaa fi hafuura qulqulluun immoo yookiin hafuura qulqulluu fi abiddaan immoo isin cuuphaa jedhe. Innaa gooftaan ofiishiyaalii hafuura qulqulluudhaan kan cuuphu eegalee boqonnaa lama irratti jedha. Inni iyyuu bira hin jiru innaa sana. Hafuurri qulqulluun bu'ee jechuudha. Hafuurri qulqulluu isaanis kaaseera duraanii yeroodhuma kamiyyuu fakkeenyaaf isaan ofiishiyaalidha mul'ataadha. Ofiiyyuu hin beekan hin da'uun hojiidhuma ergamoota kanattu ganaa qo'annaa hin beekaniyyuu maa jechuu akka ta'e hafuura qulqulluudhaan jechuudha. Baay'ee isaa kaasaa iyyuu hin galuuf isaanii. Sababni isaa gooftaa Yesuus beekuu, cuuphaa Yohaannis beekuu, cuuphamuu innaa isaan bishaan bichaa beekuu. Gooftaa Yesuus yoo ta'e waan isaa hin beekuu bakka gooftaa Yesuus tamannaan xumurame akkana. Waa'een hafuuraa isaaniif eenyu jechuudha. Nuti garuu already waa'een hafuuraa isaa nuu galeera waan ta'eef hafuurri qulqulluun si'uma tokko nama cuuphaa deddeebi'ee hin cuuphu. Akkuma cuuphan tokkichuma jennee bishaan si'um tokko cuuphnu hafuurri qulqulluun si'um tokko cuupha bakka xumure. Garuu hafuurri qulqulluun guutamuunsaa namni si'a tokko guutee 100% hin gahu. Yeroo har'a macaafa qulqulluu kana qo'annu har'a guutamna. Ishiidhuma lakkoofsa 3 amma 5 guutamna malee kan 4 amma 6 hin beeknu. Kanaaf lakkoofsa 4 amma 6 immoo gaafa qo'annu itti guddachaa immoo guutamaa deemna ammas. Kanatti sagalee waaqayyoodha waaqayyo hafuura qulqulluu Yesuusidha akka kana waan ta'eef hafuura qulqulluun guutamaa deemuun keenya ammuma nuti iddoo kanas kana jiraannaa yennu guutamaa deemna jechuudha. Kanaaf eenyu ganaadha boqonnaa 4 fa'ii keessatti argina gaa Barnabaas fa'ii boqonnaa 6tti immoo gargaarsota yeroo filatan hafuurri qulqulluun nama keessa guute ture jedha. Namni hundumtuu hafuurri qulqulluun itti gadi bu'eera haasa'aniiru afaan haaraa haasa'anii maal jedhaniiru garuu immoo achi guutee hafuurri qulqulluudhaan nama guutame nama keessa bule ture jedha. Hafuura qulqulluun fakkeenyaaf kun amma otuma waliin haasofnu namni tokko nu gidduudhaa guutamuu danda'a. Hin guutame malee hin cuuphame jechuu hin dandeenyu jechuudha. Cuuphaan hafuura tokko si'a tokko amma bara baraatti si'uma tokko gaafa gooftaa Yesuusitti amannu dhugaa fi hafuura namanni taana bakka hafuuraan nu chaappessee ilma waaqayyooti mucaan kun intala waaqayyoo ta'ee chaawu xumurame. Guutamuunsaa garuu ammoo manni nuu galaa deemu nuu ifaa deemu nuu dhufaa deemu ergaan nuu kennamaa deemu barumsi nuu galaa deemu ayyaanni nu dabalamaa deemu amma nuti guddachaa hubachaa deemnu guutamaan keenya guddachaa deemu. Amma guutummaa eenyutti? Amma eenyutti? Amma guutummaa sabaa amma gooftaa bira qabnutti akkasumatti guddachaa deemna jechuudha. Kanaaf yeroo guddachaa deemne booda akka gooftaa taana. Akka gooftaa ta'uu yaalame jira yoo jannataa gayyaasa. Wajjin jiraanna malee. Wajjin jiraanna malee san taanu.
gooftaan ta'an waaqa xinnaa namanis hin taanu. Garuu amma safara guutummaa kiristoositti guddanna jechuun guddannee hafuuraan guddannee ol fudhatamnee bakka Yesuus wajjin jiraannaa jechuudha. Isa amma hafuura qulqulluu eenyu naachi geenyu waa'ee hafuura qulqulluutu maal nu galuu kan isaa bakka. Already bira jirra waan ta'eef hafuurri qulqulluun akkam akka ta'e nu galaa. Bakka dinqisiifachuudha. Amma ijaan nu hin galleef baay'ee nu dinqoom. Inda'um teenya kolfina miti nama tokkotti soo baay'ee nu hin galamma. Ijaa kanaatiif naachi keenya gini dinqisiifachuudhaan kanaaf homaa waa'ee isaa hiikaa isaa tiksisaa barbaaduu hin nuti. Yeroo sanaa jechuudha. Akkasii gooftaa wajjin jiraannaa. Akkasitti hafuura qulqulluun guutamu jechuunis akka itti nu guddisu jechuudha. Namni tokko macaafa qulqulluu dubbisee qo'atee yeroo isaa kun halkan hin gubee akka misgaanatti taa'ee dadhabbiidhaan mugaatiidhaan onnoo godhee akka keessanitti hojii keessaa si'a meeqa deddeebi'ee of duuba laalaa shan bakka ka'uu jechaa qo'atee garuu hafuura qulqulluun guutamne ta'e homaa bakka assaamintii tokko hojjenne jechuudha. Kilaasii tokko seenne jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluun guutamuu milikkita garaagaraa qaba. Milikkita hafuura qulqulluun guutamuu keessaa hojii ergamtoota boqonnaa lamatti hin cuuphaman. Hin cuuphamtu jedhe waan ta'eef hin cuuphaman. Hafuuraan hin cuuphaman waan ta'eef hin cuuphaman. Yeroo cuuphaman sana isaan hundumtuu milikkita garaagaraa agarsiisaniiru. Hin guutamanii jedha iddoo sanatti Luqaas hin guutaman hin jedhee barreesse. Sirriidha nuti immoo hin cuuphaman isaa jennu hin guutaman isaa jennu garuu iddoo sanatti milikkita garaagaraa agarsiisan. Garuu macaafa qulqulluu keessatti warri hafuura qulqulluun guutaman akkuma kana milikkita garaagaraa agarsiisanii. Isxifaanos milikkita agarsiise. Warri milikkita isaa akkanatti bahee mul'anne agarsiisan immoo jiru bartoota miti daaqonoonni sun. Afaan haaraa dubbata kan jiru argitan. Olii gadi fiigee haasa'e kan jiru argitan. Garuu warra hafuurri qulqulluun keessa guutee jedha. Kanaaf milikkinni kan biraa jira jechuudha. Kan hafuurri qulqulluun nama guutuu otoo hin iyyin otoo waciin jiru. Inni sun otoo wacanii baay'ee gaariidha. Innis hojii qabu taasaatti jechuudha. Wacuun sun cal jedhaniituma miti. Yeroo sana hafuurri qulqulluun akka isaan wacan barbaadee wachisiisee wacuu isaaniitii wangeelli lallabame. Wacuu keetii wangeelli lallabamu yoo ta'e akkasuma yoo wacaan nangalchu garuu jeequmsuma ta'a malee. Gin hafuurri qulqulluun yeroo guutamu akkamitti beeknaa ta'uu ganaatti deemna gaafa boqonnaa jaarratti yeroo filatu sabni sun akkamitti beeke. Afaan haaraa haasa'uu dhaga'ee mul'ata otoo arganuu dhaga'ee waan beekamu waan qaba. Hafuurri qulqulluun keessa guuteedha. Milikkita biraa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kana irratti har'a kan nuti irratti kadhannu tokko hafuura qulqulluu ayyaa'u nu cuuphi hin jennu irratti waliin gallu waan ta'eef hafuura qulqulluun cuuphamne irraa inni amanna. Xiksiin tokko kan nu hafe lakkoofsa 3 irratti gooftaan Yesuus guyyoota 40 mennaa isaanitti mul'ate waa'ee maalii isaanitti haasa'e jedha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo jedha jechuudha. Okay. Kanaaf waa'ee mootummaa Waaqayyoo haasa'etu hafuura qulqulluun isaan abboometu edda du'aa ka'eedha kun du'aa ka'eeti indagana waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti haasa'a. Okay, already practically argee already practically du'aa ka'e waa'ee du'aa ka'u waa'ee mootummaa Waaqayyoo maal akka jiru isaanitti haasa'a jechuudha. Yeroo darbe eessatti akka qo'anne bartoota sadanitti kan mul'ate yeroo muraasaaf Musee fi Eeliyaas fideetti mul'ise. Doomas asumatti mana ijaaramanaa hin jedhanii yeroo isaan jedhan argitan ta'uu danda'a. Okay. So achitti mootummaa Waaqayyoo isaanitti haasa'eedha. So reality ta'uusaa mootummaa Waaqayyoo reality ta'uusaa Yesuus already du'aa ka'e agarsiiseera. Foon durii sanaan hin jiru. Foon isaa foon jijjiiramaadha. Garuma foonuma Yesuus itti isa du'aatti hin ka'eedha. Foon isaan dabarfamee hin tortorre akka keenya dabarfamee biyyoo ta'e kan biraa haaraan hin kaane normaalisuma. Garuu foon isaa jijjiiramaa foon isaa irratti du'aa akka ka'e mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraatutti agarsiiseera already. Innumti mataan isaa du'aa ka'u jireenya akkasitti agarsiiseera. Isuma itti haasa'aa ture. Kanaaf hafuura qulqulluun yeroo guutamne maaltu goona? Dubbii Waaqayyoo jajaminaan dubbanna. Dubbii Waaqayyoo jajaminaan dubbanna. Dubbiin Waaqayyoo jajaminaan dubbanna. Waa'ee maalii dubbanna? Waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Bakka samariin isaa kanu hafuura qulqulluun guutamnaa waa'een saantimaa kun amma baay'ee si dhufu yaaduma kee keessan dhufu.
Yoo hin guutamne ta'e as chaggaariidha. Hafuura qulqulluudhaan guutamte taanaan siruma waa'een lafa kanaa baay'ee sitti mul'atu. Jechuun waa'een Ameerikaas waa'een akka Itoophiyaa kunis hin mul'atu. Hafuura qulqulluudhaan guutamte taanaan waan tokko mul'atu. Waa'ee maalitii waa'ee mootummaa Waaqayyooti jechuudha. Sababni isaa hafuurri isaa hafuura maalitii hafuura Waaqayyooti malee waan hafuura biyya lafaa kanaa homaa of keessaa hin qabu. So amma gaa asirratti of qorree ilaallaa jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan guutameera yoo jedhe guyyaa keessatti sa'aatii meeqa qabna? Sa'aatii 24. Sa'aatii 24. Sa'aatiin 12 gannee 12 hojjaa irra eeggannoo 12 irra hafnaa jennu. Halkan miti sa'aatii 12 irra hafnaa jennu. Sa'aatii 12 saafee keessaa yeroon itti waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadnu yaadudhuma bakka wannoo jechuun haafu waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti dubbateera. Dubbachuun haafu rakkoon qabu. Waa'ee yaadu sa'aatii 12 keessaa sa'aatii meeqa fakkeenyaaf tilmaama yaadda waa'ee mootummaa Waaqayyoo kenna. Tilmaamumaan bakka 12 keessaa tilmaaman dafaa kan qo'amman dhageessanitti nariifattani. Iftuu nama waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaaduu dhiisuu dandeessa. Okay, misgaana 12 keessaa hammam yaadda? Dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo nuti kan irratti dabarsinu yeroo muraasa. Ani karaa kootii yeroo kana yaaduutti dabarsu yeroo muraasa. Keessumattuu yeroo itti Waaqayyoon kadhadhuu fi fuula Waaqayyoo barbaadu alaa Sa'aatii meeqa lama? sana yaaduutti dabarsachuu hin danda'u. Sa'aatii lama sii qabna jechuudha. Sa'aatii 12 keessaa muleen sa'aatii meeqa fakkeenyaaf? Wajjin qo'achaa jira. Amma numa miti wajjin qo'achaa jira. Ilaallu finyeen jechuun amma fakkeenyaaf sa'aatii waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee hojii koo yaaduu fi guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii 8 waa'ee hojii kootii nan yaada. Iddoo hojiitti hin ta'u waa'ee mootummaa Waaqayyootu yaada koo keessa dhufa isa yeroo baay'ee amantii isaan qabu. Yeroo hin gale waa'ee maatii waa'ee ijoollee kanaa waa'ee gaara kanaa waa'ee akkasiin yaada. Karaa naannawaa yaadaa jechuun akka itti hubannu yoo amma yaaduu jechuun teenyee waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaaduu naa jennu yoo macaafa wangeela kana dubbifannee kadhachuu kadhannaan fuula Waaqayyoo turuu sa'aatii sana yoo daangessine malee namni jireenya jiraatu keessatti amma hafuurri Waaqayyoo itti gammadee namni jireenyuma isaatiin lafa jiraatu waan godhu hundumaatti immoo ulfina Waaqayyoo ofirratti sodaachaa waan inni raawwate yeroo raawwatu sanatti sun gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamaa jira jechuudha namni sun. Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamu hin jenne nama. Yamma Yesuus waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbateedha. Yeroo amma isaantu dubbachuu fi yaaduun tokko. No nuti dubbachuun isaa amma hin cimaa miti nuti amma dubbachuun isaa amma hin beekama. Yoo dubbadhe lakkaa'ama miti amma sa'aatii 12 keessa amma dubbadhe nan beeka. Gini yaaduudhumaan amma yaaduun hin lakkaa'amu miti isinii baay'isuufaniif yeroo isaa. Yoo dubbachuu ta'e amma dummee sa'aatii tokko yookiin lama caalaan dubbanne guyyaatti yookiin yeroo faarfannu yeroo deemnu yeroo namootatti dhugaa baanu ta'uu danda'a. Gini sadarkaa yaadutti fide akka nu bal'atu jechuudha akka nu guddatu yeroon isaa akka hin qaanofne. Kanaaf waaqeffannaa rakkoo hin qabu. Waaqeffannaa waaqeffata namni hundumtoota hojjetu si waaqeffata. Garuu yaaduma koo keessa waa'ee mootummaa Waaqayyoo jedhamu isa taa'ee macaafa qulqulluu dubbisuun hin da'umu isa guddaadha. Isaan kadhadhu hin da'umu isa baay'ee guddaadha. 100%. Isa iyyuu achuma teenyellee yeroon itti waa'ee lafaa yaadnu hin jira miti yeroon itti maallaqa lakkoofnas hin jira. Mootummaa Waaqayyoo yaadaa jirra miti yeroo sana. Garuu noormaal. Amma noormaal mannaa teenyee yaadnu hafuurri qulqulluun nu guute taanaan dhuguma amma hafuurri qulqulluun hojii akkanan hojii hojjedhuuf nan guutu dhugaadhuma. Hafuurri qulqulluun dhaqee hojii wannoo nagada akkan hojjedhuuf nan guutu.
na gargaara waaqayyo na gargaara sirriidha. Waaqayyo na wajjin ta'a sirriidha. Karaa sanaan hojii koo na eebbisee yookiin waan ta'e akka ittiin jiraadhu na godha. Hafuurri qulqulluun kan na guuteef dhaqeetti hojii ittiin hojjedhuuf miti. Noormaalii. Hafuurri qulqulluun kan na guuteef kan isaan jalqabaa mootummaa waaqayyo akka ittiin hojjedhu. Mootummaa waaqayyo keessa maaltu jira? Paakeejiinsaa dhukkubsataa fayyisuu hin jiru. Miti? Dhukkubsataan fayyifne yoo ta'e mootummaa waaqayyoo yaadaan jiru yaada koo keessa hin jiru. Hin kadhanne yoo ta'e mootummaa waaqayyoo yaadaan hin jiru. Hojaa qulqulluun dubbifne yoo ta'e mootummaa waaqayyoo yaadaan hin jiru. Qoonqoonne mootummaa waaqayyoo yaadaan hin jiru. Hin faarfanne hin tajaajille yookiin yaada koo keessatti waaqayyoon hin waaqeffanne yoo ta'e mootummaa waaqayyoo yaadaan hin jiru. Inni hojiin ittiin eddee mootummaa wanta mootummaa waaqayyootti nageessumaan qabu hojii nan hojjedhu. Amma tajaajiluun keenya kun maaliif qo'achuu inni kun? Hubachuuf fedhas mootummaa waaqayyoo. Maaliif qo'anna? Bakka yoo xiqqaate tarkaanfii tokkitti wayii waa'ee Phaawulos beennee jennee mootummaa waaqayyootti tarkaanfii tokko siquufi jechuudha. Gara mootummaa waaqayyootti wal geessuuf wal jajjabeessuuf malee amma mootummaa wal galchinaa miti. So Yesuus hafuura qulqulluudhaan isaan abboome. Isaan inni abboomu maal jedheen? Dhaqaati qurxummii qaba jedhee eebbisaa saba kana kennaa ayyaana bakka kennaa wannoo kennaa tolaa kennaa maal jedhaman waldaatti kennaa siraatii kennaa jedhee yeroo hafuura qulqulluudhaan isaan abboome hin jenne. Dhaqaa namoota maalii jedhe beerbasaan seeraniin tokko ta'e. Egaa dhaqaa maqaa Abbaa Ilmaatti hafuura qulqulluuttis namoota hundumaa cuuphuudhaan bartoota koo godhaa jedhe. Akka hafuura qulqulluudhaan kan guutamne isa kana. Namni dhaqee suuqii keessa hojjechuu hafuura qulqulluu san barbaachisu. Waan tokko maali obboloonni keenya garaagara kan taane isa kanaan obboloota. Garaagara isa kan taane kana waa'ee mootummaa waaqayyoo dubbachuu an gargar taane warra kaan irraa malee waa tokko. Sababii mootummaa waaqayyoo dubbannu sababii hafuura qulqulluu of keessaa qabnuuf wanti nuti hojjennu hundumtuu wal qixxaata. Kan innaa jennu toorayyuu nu galuu dhiisuu danda'a danda'uun babbaduu iyyuu danda'a. Wal qixxaata innaan jedhu qajeelummaadha waan hojjennu hafuura qulqulluu waan qabnuuf balleessuu hin barbaannu akka badu hin barbaannu seeran hojjennaa wannoota eegnee hojjennaa akka namoota warqaanii ofirraa baanu hojjennu waan ta'eef milkoofnatti. Waaqayyoos immoo ijaa hojii hafuura qulqulluu hojii waaqayyoo hojjennuuf hojii keenya hojjetee nu gargaara. Gin hafuurri qulqulluun kan nu keessa taa'eef isaan kanaaf miti jechuu barbaade. Maatii koo jijjiiruun akkuma jirutti gaa'ela dhaabbachuun akkuma jirutti hafuura qulqulluun gaa'ela dhaabbadhu gaa'ela keetifan si dibee namni yeroo hin jiru. Gaa'elli waan guddaa miti waaqayyotu isaan gargaaree gaa'ela dhaabbata namni garuu inni kun hundumtuu isaan sana booda warra deemanidha. Kanaaf hafuurri qulqulluun ergama isa guddaa kan jedhamee kan nutti kennamee fi isa kanaaf. Isa kanaa hin hojjenne yoo ta'e isa kaan hundumaa hojjennee isa kana parsantii amma ta'e hin goone yoo ta'e yaadoonnoo. Nuti hundumtuu akkuma kana immoo jireenya kanatti parsantii sa'aatii 12 keessaa maali 12 maali gara guyyaatti sa'aatii 16 yoo hojjenna sa'aatii 8 yoo hojjenna gaafa xinnoo ishee hojjennu yeroo hojjennu waa'ee hojii keenyaaf jireenya keenya waa'ee biyya lafaa kana hundumatu mataa nu naannessaa. Waa'een Yesuus jiraataa ta'uusaa garuu karaa amansiifneen bartootatti edda'aa saamee nuti immoo karaa amansiifne yoo yaadne ta'e akka itti yoo amanne akka kottu waaqayyo hojii keenyattis nu gargaaraa ta'e yoo yaadaa jechuudha. Dursinee mootummaa maalii barbaaddadhaa jedha. Waaqayyo barbaadadha. Yaa. Kana jechuun hojii dhiisaa jechuu kootee miti laafa hin hojjetinaa maal jechuu otuma hojjetanuu namni mootummaa waaqayyo hojjechuu danda'a. Yoo xiqqaate yaaduudhaan jechuudha. Otuma hojjetee namni otuma kushiinaa hojjettanii warra achi jirtan warra jiru otuma suuqii hojjennu otuma waan ta'e hojjennu otuma warri dhuunfaa qabdan bartoota otuma jettanuun sababni isaa yaadni eenyuun ta'u ba'a yoo xiqqaate yaadni maal hin ta'u. Miti namni yaaddinsi hin jedhee si dhoowwuu hin danda'u. Yaadichi hafuura waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo garas yaadnu immoo waaqayyo hojii kanatti nu gargaaruu hin danda'a. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan namni guutame hojii waaqayyo hojjeta bakka. Xumuraan hojii waaqayyo hojjenne taanaan hafuura qulqulluudhaan guutamuun waan nu godhan waan jirutti hin fakkaatu jechuudha. Inta waa'ee hafuura qulqulluu milikkitoota isaa gara itti aanutti qo'anna gooftaan guddatti na eebbisuu daqiiqaa 33 darbe.
Maatii.